beita dhiifama naa godha jecha tokko je namticha tokko ijoollummaan takka islaameessitee je haya ijoolleen tun gisee islaameessitu ifiifis hin salaatan gisee asriin geessees haya sheekha biraati islaameessi subii sakkanaa aksalaan kana jee dirqamatti godhe amma kun amma gaasubii kanaas ka'uu dadhabee gisee hunda salaatuu dadhabe ijoolleen islaamaa tun ammoo usteetuma teessee qamaati gariin hin salaattu haya boodarra namtichi hungaa deebi'eeti islaamummaa akka isaanii tanana islaameessaadhaa jeen islaamummaa akka ijoollee tanaa tasubii kaane asriis ta'aniituma qamaan haya tanaa tanana islaameessaadhaa jee gurbaan sheekat deebi'ee jee baryaabo haya amma gurbaa nama islaameesseetiitu waan akka inni dalagu jiru kana dalagu jiru Fayyar ga hada hedduu waliin baasu barbaade namtichummaan gurbaa kana warrummaan gurbaa kana islaameessee jala fifiigu jiru raay gurbaan kun amala kana baratee beeka dalagaa dhagaa magaalaa Fayyar waan ajaa'ibaa fidde gudar magaalaa dhugaa dubbachuu waan ajaa'ibaa fidde namni akkuma nama islaameessee sabbarataa bar gurbaanuu ni filate tassubii ka'uu hin danda'u takka ijoollee teessee qamaatuu tanaan fedhaa jeeni maame san qofaa miti sanduuqa baarakallaa ofii kumii jedhanii tokko jira ammas sunillee saaxilamuudhaaf ta'a haya kunis sanduuqa guutamuu didee tokko jira ka lubbuu namaatti irraan kaayyanne masgiidumaa fi madrasaa malee jazaakallaa khayra mataa isaanii ijaarrachaa jirti jazaakallaa khayra jazaa qayyaan tokko akkatti sanilleen saaxilamuudha qaba maaliif hawaasa lubbuu namaatti irraan kaayyanne masgiidumaa fi madrasaa kan madrasaa kan ammas hawaasa irraa guuraniiti nama ijoollee daa'ima gartee warra abbootii harka qalleeyyiidhaa ta'e madrasaa baatitti 5,000 irraa kafaluu hin dandeenye ni ari'an ammoo maallaqa hawaasaatiin ijaaran barakallahu fiikum jani sanduuqa barakallahu fiikum isani khayra jazaa yani khayra jazaa wal keessa akka nurraa goone birrii guurte gargaarsa kana irratti jirti maqaa isinii waama jaartii teessan maqaa beektanii maqaa isin akkaawuntii hin qabdu neerri deemaa jirti doktor diyaaspooraan biyya faranjii jirtu ka jaartiin ta'e osoo siin hin mari'atin abdiin kenna gootichi diina waan qabuu fi gubata jetteetiin hin birrii guurte maqaa isii kaa isiin baankiin qabdu beektanii isinii waama takka takka dubbii jabdu maqaa jaartii keessanii keessa laallattan doktor kana dhis ilaalan makkam goona dubbii daaba kan ni delleen jiraachuun oltu daaba bakka takka laa waa hunda bakka takka gadi hin diinu amma dubbiin sumayyaadhaa sirri qabamtee jala deemuu qabdi arra galgala hanga asiritti waan ati gaafatte yoo jarri dhiyeessee keessaan dhufee dhiifama si gaafatee sumayyaa manidhaatii gabbaasu waadaa keessaan si galanii sumayyaa gad si baasan hanga sumayyaan gabbaatee mana kee kanarra dhuftutti immoo gan dhaabbatu beeku wanti sumayyaan bilisaan gochi miidhamteet manidhaatti tarkaanfiin irra godhame kun qaama gurbaa miidhuu irratti goote waan miidhamteef waan taateef yakka malee dhiifama godhee fi yoo manidhaatii kan inni gabbaasu taate wanni jiru kun asumatti irraa dhaabbatee tanaahu nyaachuu isaa rabbii beeka jee ba inni godha san ta'uu waanaan ammoo wanni kun itti fufee gochi isa gaggaalummaan inni intala irratti hojjete lubbuu lama keessinni dhiitee garaa baasee fi akkaataan itti waan godhe maatiin looyera maallaqa baasnee looyera binnee maatiin sumayyaa gargaaramee looyeri dhaabbatee fi kasasamee lubbuun miciyyoon sun mana hidhaa san keessattuu yaala lubbuudhaan naafuudhaa argachuudha qabdi amma kanatti deemuu qabna laala. qalbeessa sumayyaani biliidii gochaa turte by the way aborshiniin gaafa namarraa ba'u miidhaa gurguddaa qaba mucaan kun silaa leegaalii deeme yoo fedhii hin qabu ta'e dhalarraa godhachuuf fedhii yoo irraa hin qabu ta'e leegaalii dhaqee hospitaalatti irraa baasa malee dhiitichaan kaaraa ta'edhaan kana gochuun isaayyuu yookiin mucaan kun akka malee miidhamteerti dhiiroo. Ada akka ilaalamu qaba. Sijaan qabdu gurbaa kanaan diinummaan qabdu. Jealousy jaama'ee jealousy domestic violence jaam tolkeetiin beeka seera biyya kanatti. Yoo ajjeestee diinummaan qabdu. Hinaafaan akka ilaalamu jira. Namni hinaafe nama jeesuu dhiisi ifii ni jeesa foqirraa if darba dawaa dhugaa ifiis ni guba. Gubaan jirtu kana. Amantii jalatti dheessuun barbaachisu, ganda jala dheessuun barbaachisu, gam tokkotti qabuun barbaachisu. Lachuutu ilmaan Oromooti.
dhimma jaarsaa jaartii rabbii beeka. Mishoo hidharraa baasanii gurbaan kunis Oromoon haa galatomtu. Uummanummaan kun bariyaa fi gara nyaataa bara uummata arjaa osoo waa takka hin hubanne sii galtee ilma keenya nurraa miidhame jedhanii akkanatti intala keessaniitu isinirraa hidhaa jiraati birmadhaaf. Laal amma dubbiin hinaaffaa bakka tana hin jirtu beeka. Miyyoo gochaa ajjeechaatti irratti raawwatame. Laal miyyoon hinaaffaan qabdu laal. Miyyoon tarkaanfii kana kan fudhattee fi yeroo lama sadii ol tumaan gochi gara jabeenya dubartii ulfaa tarkaanfiin humnaan tumanii daa'ima irraa baasuu suni ajjeechaadha. Akkasitti ilaalama. Namni lubbuu namaa daa'ima tokko baase lubbuu nama guddarra qaaliidha lubbuun daa'imaa tun. Ulfa baasanii beek namichi. Ulfa isaa daa'ima isaa garaa baase yakka hojjete akka amantii islaamatti illee. Kan biraa jaartii isaa ta'uu fi fuudhe tanatti qaanfachuu namoonni si beekan kakaasan man. Itti qaanfatee akka jaartiin qabnetti itti biraa irratti chiit godhu. Namichi gocha sagaggaalummaa haadha manatti raawwate. Hinaaffaa osoo hin taane gocha hammeenyaa gara jabinaan irratti raawwatamurra dhaabbattee tarkaanfii lubbuu fudhatte biyyoon. Amma kun hinaaffaan jedhama. Warri keenya ka islaamaa ammoo namicha gocha akkanaa hojjete kana gocha kanaaf jecha tarkaanfiin kun irratti fudhatame osoo hin jeen gara gargaarsitti deemu nam tokko hoggaa miidhame gargaaruun akkuma jirutti ta'ee ammoo akka waan namni biraa amantii biraa qabu amantii islaamaa waan qabuuf gochi haadha manaa isaa takka jaartii isaa irratti bitanii tarkaanfiin kun irratti fudhatametti godhanii gargaarsa hawaasa uummata Oromoo irraa keessaaf hawaasa islaamaati irraa guuruun yakka kun yoo guuramellee waan haadha manaa isaa irratti chiit godheef zeenni irratti naqamee namni kun ammoo miidhamaadha waan ta'eef gargaaramuu qaba hoo jennee Oromoon numa gargaaraa beeka akkattu islaamni nama gargaara. Qalbee isaa kiyya. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam Naziiroo. Mee baga jiraatti maagii jirtaa takka maagii ni jirta maagii ta'e. Ninjira Naziir ninjira yaa. Amma gaa baga dhuftee bilbila sanillee akkanumatti aslinnuuf dabarsii kennii bilbila abbaa isiillee obboleettii isillee yoo dandeeyse arduma gama asrii galgalaa takka maqribaa fi ishaa'ii fiti akka biyyaatitti fagoon jira halkan mana biraahi halkan walakkaa dabreetiin jira takka jee lama miyyoon tun gadhiifamuu qabdi miyyoon tun miidhamtee jirti mee ulfi abdii raggaasaa miyyoo san garaa keessa dhiitee tumee yeroo lama garaa baase bara meeqa keessa yoomi wanni kun ka tahe maagiti. Naziir bar ammumaan tanaa bar kun sigalee an bilbila amma hunoo amatuma kana. Haya. Osuma wanni kun amma isa irratti hin tahin dura jechuu. Kana an bilbila abbaadhaa warra dhiyaasniidhaaf ergeetiin jiraa keessaan obboleettii isiitillee jechuu fiduu hin danda'a. Hayyee. Sigalee. Gaariidha. Waan hunda jechuu bal'inaan isiniif himuu danda'an. Thank you. Ati fixatte amma bilbila obboleettii isii. Asli ergeetiif hin jira bilbila abbaadhaa ammaan tana keessaan. Taa obboleettillee lachuutu yoo dandeeyse isitti himi kunu asliifaa si barbaadaa meediyaarraa hii. Barmiciyyoon hidhaadhaa baate. Lakki hidhaa jirti tuunii bara obboleettiin hidhaa jirti lakki. Obboleettiin michiyyoo baanna malee. Obboleettiin miciyyooti barra ijabanaa fi. Obboleettii miciyyooti hidhaa jira. Michiyyoo hidhaa jira obboleettii. Michiyyuma amma zayita gurbarra nayite jannaa himaa fi hafa. Amma miyyoon tun zayita irra nayite hin jenne gaafa kaan abdii raggaasa irratti. Isii tanaattu hidhaa jira obboleettii miyyoo hidhaa jirtuu tana wannummaan isiin isarra zayita san nayxee ja'aniif maalirraa kaateeti. Jaartuma abdii raggaasaa tana jaartii isaa michiyyoo xiqqoo fuudhee lal yeroo abdii raggaasaa tana zayititti naqeemi. Mayete. Jaartuma abdii raggaasaa tana zayititti naqeemi. Jaartuma itti naqee jaani maaliif akka itti naqe yeroo lama ulfa garaa keessaa dhiitee baasee ji'a jirti obboleettiin teenya taa. Yaanni kiyya bani. Laan Naziir kiyya jaartiin miciyyoon gartee zayitiitti naqite tuni amma hidhuma namaa haa jiraattu malee haqa isiitii sidhaa saniis rabbi baasee jira akkami baaseedha.
Wannummaan gurbaa kana dila kana fatane haqa michiyyoo saniiti. Waan hunda haasawaniiti mifeeqa wani. Milyoon hin baane bar. Hidhaa baatee jechuun kiyyaa haqni miciyyoon sun roorroon miciyyoon sun waggaa dheeraa roorrifamaa turte rabbiin baaseedhaafi hankanin hidhaa namaa jirti malee. Akkaanala. Abdiin amma akkana ta'ee ta'uu qofaa miti boodarra asliin kunoo akkana gaffidee wanna gannaqe kuni nama rabbiin itti jiruuf sololiyaan mana dhalaaf jan nama rabbiin itti jiru bishaantu muka jala qoraa jetti Oromoon. Akkana bare. Amma gurbaa bishaanii muka jala qore laal. Bar gaalli gadoo hinii sanii bar amma dubbiilla. Galaanaatu muka jala qore dheeysee jalaa bahuu dadhabe. Karaa biraatiin bifti isaa kun jijjiirame. Amma kun akkanuma maali? Wanti mijiyyoo san inni godhe akkanumattuu numa beekama jechuun waan dubbachuu dadhabamte takkaatu akkana nama godhaa beera. Bara amma akka nuti jennu uummanni dhagahuu qaba. Amma milyoon tunis. Isin sirriidhaa? Takka wanna asliin gad hambise takkaan kalee fi hanga arraa qalbiiti ija barbaadu jira beektaa. Waatu gatafe aslii kana biratti beeku. Waan baay'ee. Wanna saniin barbaadu malee wanna kana gartee hin jedhu. Waan kana amma aga asriititti yoo fidin gadi yaata. Waliin quba qabdanii jira jechuudha. Haya gaabooda isin dhageeffatu. Yaadaan wallahi quballee qabu yaadumaaniin asli waan kana akka bilaashin goone wanni biraa guddoon akka duuba jirtu naa gale. Mucaa kana niin beeka akkanumatti qalbiin tiyyatuun na beekti haga tokko. Akkanumatti chilaalee jetta barnama hedduu yoo jedhama. maallaqa guddaa namni nama hatee wasliin hin dubbatu. Yoo wanni badduun achi jalaa fi rakkoo san keessa jiraatte waan kan akka hurutee baasu jira malee waan biraa baasu jira na fakkaatti. Rolli kana hin eegalame malee xumurre qixxeengee. Waraabeysi edaa tokko kudha sadi yuusetta kudha afuraffarratti boohee beeytee jedhee Naziiroo amma mee asirratti dubbii maammee tanaa waan keessa dhale. haya. Dubbiin Dooktar Asliin Gabbeen kun yoo akkanaan deemte haada hedduu walii quudeemammoo ni shakke.